By the way, dhugaa dubbachuuf wantoota nama boonsisan hedduutu jira. Ani still now obboloota koo lama jilba abbaa koo keessaa kan ba'aniif dhimma sirratiif still now kan isaan naannoodan jiru. Sun immoo maaliifi seenaa hedduutu ture. Amma still now mana masratiin ba'an isaanii garuu immoo wal dhabdeen keenya ani baaybiliin qoradhe san baaybiliin qoranne sanirratti wal dhabne. Ani iddilee Faayisaa nama jedhamtu barsiistuudha. Eerumaaf torbee lamatu ishee hafee gara waggaa jaatiif dhukkuba honnee dhukkubsatti mucaa obboleettii kootiidha. Yeroo hedduudhaaf mana yaalaatti deddeebisnaa hedduu dhukkubaa. Mucaan kun mucaa baay'ee miidhagduu bareedduudha. Dhugaa isiniin jira xiqqummaa isheeti poosterii isheetu gurgurama ture. So honneen kun garmalee gaafatti caalu yaalamtii waggaa jaanuu yaalamtee qorichaan teessi. Qoricha addaan hin kuttu. Dhumarraa hiriyaan ishee rattaa jedhama. Tarii yoo as jala jiraate gamanitti hin dhaga'u hin beeku. Dhugaa kana booda isinitti himuu danda'u. Maatiin obboloota koollee isinitti himuu danda'u. Mucaan kun heerumaaf torbee lama hafee gidduutti dhukkubni kun itti ka'ee jennaan gara masraatiitti geessine. Dhugaan isiniin jedha waaqni gaafa sana jiru raagaadha. Har'allee waaqni sun hin jijjiiramne nutu jijjiiramaa malee waaqni hin jijjiiramne maal jedhee masraatii. Akka jaarsummaan mana dhufee qodaan hunduu guutamee cidishee torbee lamatti qabamee jiru gaafatti himnu. Ani nana mana qoricha kana dhiisii onnee isheetiif waggaa jaha liqimsite isiniin jedheera. Qoricha kana dhiisii hin fayyitaa. Ijoollee 9 goratta milikkitaaf ittiin jedhe. Isuma dhugaa siin jira yeroo jalqabaa sana masratiin baay'ee akkuma abdii faa kana akkuma guutee faa sana baay'ee nama nan ture by the way. Adeemsa keessa kan hin baay'ee qoradhe akka raajii sobaatee kan hin beeku. Ani yokkuma nama lolaa ture by the way. Innaa gaafa fuunee gallu qoricha dhiisee dheeramtee mucaan kun makaana Yesuusii keessatti dhalattee guddattee faarfattuudha. Istiil utuun heerumiin baay'ee nama kabajamtu waan taateef daaqunii waldaa taate hojjetti. Isa booda fuunee gaafa gallu maaliif egaa raajii waaqayyoon hin mormamu waan ta'eef inni istee qorichaa wanti nurra ga'e akka maatii kootti Duulli hamaan egaa raajii masarat irratti gaggeeffamaa jira. Sana sababeeffachuu Kadir Martuu waan jedhee dubbate qaba. Akka jechuun jammare wal kabajuun haa barru yeroo wal kabajne ni kabajamna sanyii koo jechuudhaan itti fufe jechuudha. Paastariin raajiin masarat nama hojii waaqayyoo keessatti amanamaa tajaajiluu fi mootummaa waaqayyoo babal'isuuf kan cimaan hojjetanidha. Waaqayyoon hojii isaanii haa eebbisu, jireenya isaanii haa ifu, mootummaan waaqayyoo keessatti bu'aa guddaa haa godhuufi jedha. Master Raajiin Masarat is feunally seven to the God who akka jechuudhaan itti fufee boodarratti egaa Kadir Martuu barruusaa keessatti namni mootummaa waaqayyoo tajaajilan mootummaa lafaa qofa osoo hin taane qalbii namootaas ni ijaaranii jechuudhaan dubbate. Waa'ee raajii masarat irratti egaa namoonni hedduun raajiin nama ajjeesanii minaamin jedhanii dubbataa jiran. As keessatti Kadir Martuu barruu dheeraa barreesse. Barruu dheeraa sana warri yuutuubii kun hedduu dhaggeeffachuu waan hin barbaanneedhaafan gabaabsee xiqqeessee isinii fide. Kadir Martuu nama amantii Islaamaa hordofu garuu raajii kana wanta inni Oromoo ta'ee fi Oromummaa kana jabeessuudhaaf jabeessa. Gidee Boronatti hongeen uummata keenya miidhaa ture namni dura dhaqqabe namicha kana amantiidhaan illee wal faallaa ta'an wantoota tokko irratti Oromummaa fi dhiigummaa irratti walitti dhiyaatu jedhetan amana. Barruu isaan barreessan kun barruu artiist Kadir Martuu barreesse barruu uummata keenya hariiroo waggaa bara dheeraa musliimaa kiristaanaa waaqeffataa jedhee osoo adda waliin qoonne irbuu shinniiga waan jedhamu sanarratti xiyyeeffateeti na fakkaata. Kadir Martuu barruu kana barreessee jira. Namoonni raajii masarat bira dhaqanii wallaansaaf yeroo deemanitti akka carraa ta'ee kadhatee itti amananii waan dhaqaniif fayyiteetta yeroo isaan jedhan yeroo inni jedhanii ofirraa baasuu sanaan booda wantoota tokko dawaa dhiisuu sababaa ta'ee du'a jechuudha. Duuti eenyuyyuu oolchuu hin danda'u. Dooktoruma harkatti iyyuu dooktoruma meedisiina barate irratti iyyuu utuma inni operaashin godhaa jiru utuma inni yaalarra jiru wantoota takka osoo inni jiru du'u mala. Kun waan haaraa miti jechuu barbaada. Namoonni garuun irra guddaa namni gurbaa irratti duulaa jiru kiristaanota. Kiristaanonni hedduun akka manni isaa cufamu, waldaan isaa cufamu, ijoolleen ukkatti fixaara, obboleeyyan keenya fixaara, maatii keessaa nama 2. Waliigalatti ji'a tokkicha kana keessa namni ajjeese nama 8 geera. Asirratti waan jechuu qabu ani yoo itti namanne duraanuu naqina. Yoo itti amantan immoo waaqayyo isin ajjeese malee masaratii miti.
Gara biraatiin wanni jechuu barbaadu yoo jiraate raajiin masaratis silaa waan manni yaalaa dubbate kana dhowwuu baate yookaan glukoosii ofirraa fuudhii yookaan dawaa dhiisii jechuu silaa baate natti tola. Silaa namni maqaa isaa kaatu hin jiru.